gara naan hin jedhin dhiifama wajji. Dura nama gorsuun kun maal ta'e naan hin lolin jechuun. Hin sodaadha yoo naan lolte tasa kufaa fi beeyte. Hin saalfadha waan siin jedhe kanatti wanti dubbachuu deemu kanatti saal. Natti illee dhufta jedhi kaa booletti illee. Dhiifama guddaa wajjanillee hojjedhee si deebisaa birrii 20 fiddeen natti dhufta jechuu akka inni natti hin barreetti. Osomaan hin argine naa kennita. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Aashaa Enda Kadirtu. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii baga jiraattanii baga rabbi jiraachisa irraan isin ga'e jecha egaa obboleeyyan keenya namni ani isiniif haarawaa ta'e ani ammoo firii faamiliidha. Ka warroonni immoo na beektan silaayyuu na beektanii gamanumaan obboleettii teennaa Aashaa gara laafetti hundaafuu gara laaftuu taatirratti yaa rabbi biraan kee hojjedha jedha. Biraan killee miti waama tokko waan akka biraan kiti fakkii akka biraan irratti dalaguuf karoorfadhee jira yoo naaf milkaa'e ta'e isitti dawwala jechuudha. Wanta ani irratti hojjedhuu fi wanta ani isin jedhuu fi wanta isin naan jettullee ofumaa keessanii ka dhageettan ta'a hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Allo. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Wayyaa shiyaa dhageetta? Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam nagaa jirta? Nagaa alhamdulillah. Oromiyaa nagaati? Jirra galata rabbi. Okay, mashallah. Duraan durseen ragaa kaasuu keetiif galatoomi baay'ee takka yaalaa ture beekta? Akkas inshallah rabbi khayri haa godhu beeytee wallahi ajaa'ibtoota akkasitti hajamee akkanatti si cinqe malee lafatti si cinqine. Kanaaf inshallah mee waan naan jettu sitti meetuma si eega ka. Ayyee waan rakkoon qabu na gaafadhu maa inni? Beeytee atiin tun gara laafettiidha akka gara naa laaftu abdii qaba inshallah. Akita yaa shiyyee beeyta? Kanaan dura mana xalaba jira siin jedhe sitti mee jira natti fakkaate yoo dagachuu baatte. Akkuma tasaatti ta'e achii ba'e beeytee garuu naanillee hin lolin akkamitti sooriyyoota keetiin mari'atiin baata. Akkasuma bakka waan garaagaraa naan hin jedhin dhiifama wajji. Dura nama gorsuun kun maal ta'e naan hin lolin jechuun. Hin sodaadha yoo naan lolte tasa kufaa fi beeyte. Hin saalfadha waan siin jedhe kanatti wanti dubbachuu deemu kanatti saalfadhaafi. Gammee hundaa'uu dubbadhu booda lolleessa sirraa oola miti yoo balleessite. Akkasitti ba'ee jennaan inni ergasii abbaa manaa kiyyatti hime jedhi ka. Dhageetta? Itti mee jennaan inni hedduu takkanatti dallanee akka malee kana hin dhagaa. Hedduu natti dallanee achumaan kalas gali siin jedhe malee wayi bayi siin jedhe naan jedhe viidiyoo iyyuu waraabee jira. Gadhiisuu garuu hin sodaadhe jechuudha. Achumaan immoo kalas namni an akkaan itti dhiyaadhullee namni immoo beekamtillee qabuusii maa namni ani haga tokko abdadhullee garabbii kiyyaati. Wallahi ati garuu hin beeytu hedduu takkasii abdadhe ture waa akkana gargaartu barbaade beeyte. Cimaa inni mee rakkoon ta'e simika yoo waan danda'u taate. Laal isaan itti himee jennaan inni bayee jennaan inni hedduu naan lolee jennaan eegasi lakki bar hin baane bayuu hedaa siin mari'ataa jira jedheen jechuudha. Achumaan eegasi bayuu heda malee hin baane jedheeni anamma inni gali yoo kan hin dandeenye tayaate gali malee hin bayin naan jedhe galuu barbaada beeyte. Dhugaa dhiifama illee naa godhe akka itti siin jedhullee wallaalee birri Itoophiyaa 2,000 akka naa kennituun barbaada dhiifama wajji. 20 jechuu kiyya riyaala sii 2,000. Mucattiin maal taate?
Amma dhuguma rabbii si gabirrillee adamu talaba baatanii ni baree keessa deemaa hartaare. Lakki badhee keessa deemaan jiru bar kalaasiin gala hin gala innillee ganatti ari'ate amma immoo hin dubbattu aslan isatti hin dubbattu jechuudhaan isaan hin baane jedheen jedhi ka. Akkasumallee dhuftallee nattillee dhufta jedhi ka boolettillee. Dhiifama guddaa wajjanillee hojjedhee si deebisa birrii 20 fiddeen natti dhufta jechuu akka inni natti hin barreetti osomaan hin argine naa kennita. Ati maaliif barbaadde birrii eegabaate jimee ka birrillee rakkoon qabu maaliif barbaadde mee akkasii? Jechuun ka qullaan galumaa fireen. Birrii akka fudhatiin baattee mana jirtu? Yaa bu'aan birriin qabu bar birriin qabu sitti hima ture miti durallee kalaas innillee fayyaa hin qabu birriin xalaballee waan diqqishuudha. Biyyatti galtanaa kafattaare? Biyyatti galee sii kafala biyyatti galee kalaasii akka barna gargaarii masiin jedhaa jira beektee dhugaa dubbachuu fi ati gara sooshaal miidiyaa kanaanillee nama gargaarta anaa yuqilaaliin gargaarree ana qofaa miti ijoollee hedduu gargaartee yeroo uummanni liinkii takka sheer godhuu fi birrii 5,000 nu erga akkasumallee nama hedduun na bira jira sheersii godhuu hin danda'u namaan jedhanitti ati immoo san bira tartee koominiitii kee jalatti gadhiisuu osoo hin taane uummata kanaa fi liinkii isaaniif jala keettee viidiyoo hojjettee gadhiifta jechuudha. Kalas namni kun nama gargaaruu nama biyyatti illee yoo dhufe yoo itti dhaqe kalas na gargaaru jedhee si abdadheree anillee ka abdatan rabbuma. Ayyee laale buleetti yooma rakkoon qabu jedhiga. Kabirrillee ani akka biyyattillee muluu siisoo kubaadhu haga rakkoo ittiin baatu siisoo ka jedhi. Ati maali inni rakkoon kee mana xalabaati si baase deebii immoo abbaa manaa kee mootu wanni abbaa manaa ofii dhoofatan maaltu jira abbaa manaa kee dhoifattee taniin liqaa gaafatta. Deebii mootu birrii dalagattee akkam gootan hin balleessiteeti. Silaa shiyyee maal taate baran erga dhufe iyyuu ji'uma kalas ji'uma sagalittu achi hin ceene dhiyoo as deebi'e. San biyyuma erge kaasan. Biyya erge san. Hin dhagaa bar biyya ergee san. Lakki walillo. Laa walillolle ni bar ani birrima guddaan dalaguuf bayee jennaan ergasii suuta jedhee ani waan hagana natti aaruun seene jechuudha. Ergasii inni natti aaree jennaan kalas osoo ani beeyta isaa kana hedduun jaaladha dhabuu hin barbaadu osoo inni natti hin barre gala jedhee karoorsee si mari'adhe jechuudha akkasuma haga ani kalas haalli hundi naamee jaa'u yoo viidiyoo illee hojjedhe yuutuuba kanarratti illee akka gargaartu akkasuma mana kee dhufe gadhiifadha hawaayifiin kun waan guddaa nama gaafataa mishiba kaasaniin illee akka na gargaartuun fedha. Mujatti shabakaa rakkoon qabuuti yoo walitti galuu jiraanne guyyaa feete guyyaa hundaa yeroo itti gadi dhiifattaan jedhi. Maal rakkoo hin qabne isumatu nama rakkisa biyya sanitti. Laa jechuun ka takkaa jirtu eega guuta irraa bakka namni lama gadhiisanii sadi gadhiisanii sunamota akka takkaa jirtu ka ja'a guuta waan ta'eef rakkoon qabu. Deebii immoo tuyyuu ka birrillee waan itti boole irraa gara biyyaa galtuun sitti dhufee si geessa abbaa manaa kee bira yoo akkas si geessu barbaadde. Bala barakka waan boole irraa maal boole irraa hayni qee bar waajabu iyyuu miti ashiyyee akkam jettaree ani tanaa oliyyuu akkanaa soyituun fedha. Edaati birrii harkarratti akkasii kennu feeta? Kama anu aga san harkaa qabaachuun dhabuuta ittiin mana galuu ima qaba bar. Ishii bakka asii keessumaa rakkoon hin jiru cinaadhaa deebistaa cinaa sii kenna ishii. Yaa Allah. Wallah rabbaan fi jaallate si yaa kennu hayaati tiyya tayyib nan himtu kaashiyyee akkanatti baate jettee kinootu jechuudha ati biyya namaa kanallee deemte argitee jirte jechuudha huma namni bakka bakkuma namni hin jirreen nama himanii waan garagara namaan jedhanii beeyte tanaaf hin dubbattu jechuudha amma isiin hagana turtee ka duran bahin hagana akkamitti baate waan adda addaa naan jedhanii faa sodaadhe. Akka nama mujetti fayyaa nama biyya keessa saalfatte? Ka biyya kanaa hin beeka nama naqqa'e waan ta'eef hin beekta namni biyya kennaa sun homan taane bakka uumati baachuu hin dandeenye kana sirra kaa'e waan ta'eef
namni irra caalatti beeki rabbumarraa sodaachuu qaba rabbumarraa qaanya'uu qaba waan rabbii kiyya fuulduratti na qaanyeessu hin dubbannellee hin hojjennellee anaaf rabbi walirraa beeka garuu namni akka bakka baateetiin inni dalagallee dhabdee hagana achi dura hagana turtee akka yaani akkas taatee galte naan jedhu hin barbaadu beeyte. Abibti ani maan rakkatee ganda deemee kana si odeessaa miti ati abbaa manaa keetti rakka wal hin dhabne amma odheessee gala jette kanatti gadda fi gara biyyaa gali amma xalabaa baatee baree keessa deddeemte rakkoon biraas irra ga'uu danda'a deebii immoo isallee wal dhabuu dandeetta. Kallattiin gara Itoophiyaa gali kalaas. Baran wanti amma kalaas waa hunda dhiiseen gala jedhuuf iyyuu isaan wal dhabuu hin barbaanne. Kanaa jechaan oduu ganda keessaa yoo dhaqqabee olii gadi fiigee odeessaa miti. Gandatti hin jenne bara saasa gandatti hin jenne akkuma inni nan dhageenne malee an ganda biraa maal godha akkuma na yaani. Astagfirullah. Ani namatti illee sini mukala seennu ni abbaa mammeeti nama tokkottu sini mukala. Hinimin abbaa mammeetti illee hinimin foosii hattuu hinimin. Ati kana muluu nama iddoo rakkatanii rabbii kee yaani waan rabbi walitti tagayyamsiisuun hojjetin namni guddaa isaati deebii immoo tani maan rakkattee himaa miti. Kaasatan abbaa mammeetitti hinimin beeytee hin baradhaa kanaan dura mana waayifii dhaqee wanni ilaalee jira yuutuubii kiyya jechuudha. Namni itti offerte asii adama keessa naan jennaaniin eeyyeetii jedhee lakkoofsa isaanii barbaadii naan jedhe lakkoofsa abbaa mammee jechuudha. Anamma bakka keessa beeytee kun sitti dubbadha sila uumaan itti himu kana aasha wayi akkuma tasaa abbaa mammee biratti haasofteetiin gaafa wal baratan itti na himanii jedhee hedduu takka cinqamuu ture beeytee dhugaa uumaan dubbachuu dubbatteeyyu. Ayyaa diin sodaatiin karaa ittiin sinii bakka. Aadaa mukaa kana muluu sodaattu qabu balleessaa qabda balleessaa qabaachuu kee beeku hundiisin. Lakki balleessaa qabaachuu fi miti beeytee dhugaa rabbiititti yaani nama kabaju tokko ati nama waan gaarii sirraa eegu tokko waan hin taane akka sirraa dhaga'u hin barbaaddu jechuudha. Beekee barkunnaa gala balleessaa ati qabdu laale akkam jettee sinii mana xalabaatii baata siin taane taanaan gara Itoophiyaa galuudha malee. Bare aashiyyee kun birri guddaan dalaganii badhatee alan beeytu akkuma kiyya laaltu kanuma san keessan galte beeyte birri guddaan dalagan ji'a takkatti waan ani ji'a lamatti dalagu jarri ji'a takka osoo hin guunne dalaydi malee ijoolleen ala dalagan. Ebboo mana kira jira maaltu jira waa baay'ee cinqii haasayaa warri xalabaa bahe maaluma akkanaan si ga'e xiqqishuu saniin dalagattee aboodu dhiyaa laala maaltu. Amma nan seenessin ka aashiyyee of duuba deebitee nan seenessin ka. Anamma hundaa dhiisee kalaas galu edda. Dhagahi kan. Yalla gara biyyaa galee amma hundaa. Aashii birris naa kennitaa waayif illee si bira dhufee gadiin dhiifadha. Nallee hin himtu waa meeqaree tana sadiin naa fudhatte jechuudha. Achi rakkoon qabu waayifii kalaas ka waggaa guuteeraa itti fayyadamtaa gaafa barbaadde ani taaksii kafalattee dhuftaa kalaas itti fayyadamtee waan barbaadde gadhiiftee deemta waayifaa itti yaadin. Okay, umrii guddaa takka galatoomii garuu dhiifamallee naa godhii biraankii taatee jirtu. Dhugaa rabbi biraankii hojjetaa jiran jechuun akkasii na lafa las. Biraankii hojjetaa jirta? In baradha beeyta simatti baradha jedhee yaale. Wallahi sitti dubbachuu sodaadde mana inuma maraattee katalabaa baateedha. Bakuma biraankii ta'e garuu alhamdulillah. Aadudha yoo rabbi nama eege kaasatan suudii nama baddee fi malee osoo duraan taate hori'anii namni beeke bakka hundattuu nama rabbi eegetu eegama. Yoo lachuu ka galuun iyyuu hin jiru isallee kalees akkas jedhe biraankii godhe sooti biyyanii san viidiyoo san gadhiisee hin laalle sirratti dalaga jedhe yaalii godhuu ture. Yaa rabbi wallahi ati baay'ee dadhabdeettee gara hundaafuu alhamdulillah biraankii ta'uu isaatiif go'aan akkanaa immoo biraankii bakka goote kan akka iyyaannes neera. Lakki galuuf iyyuu du'aayi naa godhi galuuf karoora qabaa daqiiqaan dheeratti daqiiqaa 13 ga'u kaata jedhi kaa. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Aashaa Inda Kadirtu Aashaa dhageettanii jirtu. Aashaan gara laafettiidha nama jabeessamuu qabu sirritti jabeessan isiniin jedha. Wallahi dhugaa dubbachuuf akkuma yeroo jalqaba dubbachuu yaaletti waa baay'ee argina waa baay'ee dhageenya jechuun yeroo namni namatti dantaa hin qabne isiin namoota miskiinan didiqqooleeraaf lafaa ka'aa jiru kana wajji cinqamaa jirti jajjabeessaniin isiniin jedha.
yoo asiriifachiisee jiraadhe dhiifamaa kun biraankii guddallee miti yaaduma xixiqqoodhaa siin jedha kaashicho. Oma rakkoon qabu qaalii bakka oma rakkoon qabu eegee biraankii ta'e. Hayyee nagaan naa turan isiniin jedha hordoftoota kenna. Aashaa subscribe like share comment babbareedduu godhuudhaan gargaaran isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نما كايو قبدو كايو كي اتفوفي كايو وروا ديغو بلبل ستين جوفين كارا اتين بنات ربي سيكين نقول فيه